Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App barnoota bareedaa takka isinii qabadhee dhufeen jira keessatti YouTube barootaaf akkaataa Blue Tick kan maqaa duratti dhufee nuuf ba'u kan YouTubein nuuf kennu san haala kamiin argachuu dandeenya haala kamiin godhachuu dandeenya ka jedhu walii ilaalla akka amma asirratti ilaaltan kana gurraachoftee raayitiidhaan dura jirtu kana haala kamiin godhachuu dandeenya kan mataa keenya isa jedhuun isinii qabadhee dhufe kan waliin ilaallu ta'a amma chaanaliin kun akka asirratti ilaaltan kana umukaanus jedha akkasuma Blue Tick hin qabu Blue Tick kana akkamiin itti goona Blue Tick kana foormii isaa erguu qabna guutuu qabna jechuudha foormii sana kan nuti guunnu daqiiqaa xiqqoo keessatti isinitti agarsiisa Chrome irra seenuudhaan waliin ilaallaa jechuudha aappii Chrome kanarra seenne Chrome irratti foormii isaa ergina waan ta'eef yeroo subscribing keessan guute san gochuuf egaa Chrome irra erga seennee booda bakka sarchii kanarra tuquudhaan akkamitti akka apply gochuu qabnu waliin ilaallaa jechuudha bakka sarchii kanarra tuquudhaan apply for YouTube verification jechuu dandeessu verification page jechuus ni dandeessu apply for YouTube verification page jechuus ni dandeessu rakkina hin qabu apply for YouTube verification yoo jettanis isiniif dhufa jechuudha haala kana irra tuquudhaan gara fuula duraa deemuudhaan jala kanarratti verification page on channel YouTube help jedha Google help irraa isinii dhufa yookiin badges itti dabaluu ni dandeessu YouTube verification page jettanii search gochuu ni dandeessu rakkina tokko hin qabu jechuudha haala kanaan erga search gootanii booda ka jalqaba irratti isinii ba'u Google help idhaan verification page on channels ka jedhu kana tuquun gara fuula duraa adeemnaa jechuudha Blue Tickin akka maqaa channelii keenya irratti nuuf dhufu beekamtii sana argachuuf jechuudha verification badge on channel sinuun jedha mata duree irratti badge kana haala kamiin akka argachuu qabdu informationii guutuu jala kanarratti nuuf kaa channeliin keessan illegal yoo ta'e channeliin keessan Blue Tick argachuu bira yeroo gahu jechuudha yeroo tokko YouTubein ofiin isiniin kennu apply gochuu qabdu sana argachuuf dirqama applying isinii banama apply gochuuf immoo maaltu nu barbaachisa verifying channel illegability channelii akkamiitiif Blue Tickin kennama isa jedhu jalatti gaa inni tokkoffaan subscribing keessan 100 ol darbu qaba jechuudha gaafa 100 ol darbe channelii keessan sana isinii kennama channeliin keessan descriptionii qabaachuu qaba brandii yookiin immoo real eenyummaa keessan ibsuu qaba channeliin sun jechuudha yoo wanni barbaachisan jiraate immoo informationii barbaachisaas akka isinirraa dabalataan foochuu qabu isinitti hima foormii kana erga apply gootanii kaatanii bultii xiqqoo keessatti Blue Tickin sun nuuf dhufaa jechuudha kanaafuu Blue Tick sana apply gochuuf gubbaa irratti bakkuma jalqaba irratti yoo channeliin keessan 100 darbee jiraate verify now ka jedhu jala sanatti argannaa jechuudha verify now apply now ka jedhu arganna apply now ka jedhu kana tuquun gara fuula duraa deemna apply gochuuf waa lama nu barbaachisa apply now yeroo tuqnee gara fuula duraa deemnu wantoota lama guutuu qabnaa jechuudha wantoonni lamman kun maalinni tokko channel name dha inni lammaffaan channel ID dha channel name maqaa channeliti kun beekamaadha channel name jechuun maqaa fakkeenyaaf umukaanus jedha asirratti umukaanus ka jedhu kana barreessinaa jechuudha channel ID isa arganna isa jedhus isinitti agarsiisaa jechuudha channel name isa jedhu irratti maqaa channelii keessanii itti guutuu jechuudha maqaa YouTube keessanii itti guutuu darbinaa jechuudha umukaanus itti katabeen jira channel ID jira inni ittaanu channel ID sana eessa arganna gara YouTube deemna channel ID argachuuf jechuudha dirqama YouTube irra seennee desktop site gochuudha isinitti agarsiisa YouTube irra seenna asuma Chrome irra YouTube irra erga seennee booda tuqaa sadan tuquudhaan desktop site goona wanta desktop site akkamitti kana goona duraan irra deddeebi'ee agarsiiseen jira desktop site akka kompiitaraatti erga guddifnee kaane mallattoon profiilii xiqqoon tokko gubbaatti nuuf dhufti mallattoo sanarra tuqannaa mallattoo profiilii gubbaatti baaturra tuquun setting ka jedhurra tuqannaa jechuudha setting ira tuqachuun gara setting deemne xumura irra advanced setting jira advanced irra tuqannaa jechuudha erga as dhufnee kaane advanced setting tuquun gara advanced deemna advanced setting jedhe jalarra jira advanced jetti advanced sanarra tuqannaa bakka kana erga tuqannee kaane channel ID fi user ID as jiru channel ID ka jedhu kana dura qubee adda addaatiin dura kanatti arganna kana copy godhannaa jechuudha channel ID isa kana bakka kana argattu channel ID asii copy godhachuun gara sanatti deebinaa jechuudha gara foormii guutaa turreetti deebi'uudhaan maqaa barreeffannee jirra channel ID keenya itti galfannaa jechuudha maqaa barreessinee channel name channel ID itti galchinee jirra sanaan booda gara gajjallaatti gadi bu'uudhaan submit ka jedhu tuqnaa jechuudha submit tuqu dura gara walitti wantoota adda addaa isinitti agarsiisa isfaayil rakkina tokko hin qabu apply nu banamee jira submit ka jedhu tuqnaa jechuudha akka informationii addaa yoo isin dura barbaade nu gaafatu akkasuma bultii aga ta'es turuun ni mala daqiiqaa xiqqoo keessattis guyyaa tokkottis deebisuun ni mala ni eegna nuti jechuudha submit kana tuquudhaan waanuma kana lamman tuquudhaan submit goona your email has been sent emailiin kan kee ergamee jira guyyaa xiqqoo keessatti tarii immoo torbanis turuun ni mala eeginuun jedha inni eegna waa tokkoon goonuu jechuudha haala kanaan
chaanaalii keenya verify baajii sana argachuu dandeenya jechuudha. Chaanaalii keenya irra deemuudhaan bakka umukaanus jedhu kana duratti baajiin sun raayitiin sun dhufee nuuf ida'amaa jechuudha. Kanaafuu sun akka dhufuuf subscribing keessa yeroo dirqam 100 darbee foormii kana haala kanaan guutuu qabduun isiniin jedha. Haala kanaan guutuun baajii sana raayitii sana argadhaa isiniin jecha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Karraa barattan abdii guddaan qaba. Laayikii sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.